Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti sinaa qaqqabu. Egaa kaarra meeshaa obboleettii keenya tokko hojjetamee bahee jira. Tanaan dura viidiyoo gubbaatti argaa turtanii. Egaa kaa xumurameen qabadheen kara keessan dhufee too jira. Xiqqoo xiraatii kaameeraatiif dhiifama. Sa'aatiin taane yeroon taane waraabeetiin jechuudha. Egaa kaa manni jireenya kiyyaa fi bakki hojii garaagaraadha. Yeroon taane deemee waraabee meeshaan kun baay'ee bareeda kan ta'anii fi kan haati meeshaalee itti gammaddeedha jechuudha. Kanaafuyyuu viidiyoo kan laayik sheer gochuun dagatinaa warroonni chaanala keenya faaraa tatanuu raattan sabiskiraayibii godhuun maatii keenya taachuun gamanuma affeerraa kootii meeshaalee kana keessattuu biffee kana ijoolleen baay'een keessan natti ergaa turtan jechuudha. Obboleettiin keenya hojjisiifamee baheefii jira. Baay'izawee meeshaan kun wal fakkaatee akka bahuufidha barbaaddee biffeen kun biffeen dura ittiin ergame haala diimaa ta'een jira jechuudha. Haala adiitiin immoo ajaa'ibaan bareeda. Kanaafuyyuu daawwadhaa sheer godhaa laayik godhaa isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma akka baratamaa ta'ee eebbi keessa wal biraa hin hafini isiniin jechuun jaaladha. Egaa biffeetu jira, algaatu jira, qumsaaxinitu jira, akkasuma disiringi jira jechuudha. Obboleettiin keenya meeshaa afuriidha jechuudha. Walumaa galatti isiniin jechuun jaaladha. Kanaafuyyuu achi kara jalaatillee deemtanii laaluu dandeessan meeshaalee obboleettii keenya kan ishiin xalabatti garaagarummaa qabamoo garaagarummaa hin qabu kan jedhudha jechuudha. Isiniin jechuun jaaladha. Kanaafuyyuu abbaanis kaasuma jala jira. Hordoftuu kiyya keessaa nama tokkodha. Waan taateefuyyuu isiniin jechuun jaaladha. Kanaafuyyuu jalatti ishini samiin isiniin jechuu dandeessi. Isinis immoo akkuma baratamee wal eebbisuu hin dagatinaa. Wal eebbisuun baay'ee gaariidha. Maaliif dadhabbii ofii ijaan argu jechuun waan xiqqaa miti isiniin jechuun jaaladha. Yeroo baay'ee dadhabuun qofti bu'aa hin qabu. Gaafa itti boqotanidha jechuudha. Wanti hunduyyuu kan nama gargaaramu. Asumaan kanan dubbachuu barbaadu algaa kanarratti asiin kiftatiin mul'atu beektu chubbudiin jechuudha. Lamatu gala. Algaa tokko gubbaarratti chubbudii lamatu gala. Tokko guddaa fi tokko immoo qallatee galuudha jechuudha. Kan qallatee galu santuuyyuu hin galle. Algaan maal kiftii ta'ee waan akkasiin keessatti dhibboon humnu yookaan gaafii mataa keessanii akkasinitti hin humne fan isinitti maatoo jira. Maaliif bootaan qabanneetoo ol kaafnu qaawwa qabaachuu qaba. Xiqqaa fi guddaa gala chubbudii kamirrattu jechuudha. Ijoolleen tanaan dura algaa argatan jirtu. Kan warri immoo hojjisiifattanii galfattanis jirtu waan ta'eef iyyuu jechuudha. Chubbudiin guutumaan guututti zaragga'amaa miti kan galu. Mana kiyyallee taanaan akkasuma mana kiyya waraabeen tanaan dura algaa koo qumsaaxinii koo hundaa meeshaa hundaa waraabeen isinitti argisiisee ture jechuudha. Akkaataa isaa waan hundaayyuu jechuudha. Jalqabaa garumaatti ijoolleen nafaana turtan waggoota meeqa yoom meeshaa mana kootii galchu argisanii turtan. Gaafa tokkos immoo deebi'een isinii waraaba. Meeshaan sun akkanumatti jira moo ergasii maal ta'e moo hin jallate moo maal kan ta'e illee isinii waraabuun kiyyan oolu. Maaliif anis nama isin keessaa nama tokkodha waan ta'eef anis nama hojjisiifateedha waan ta'eef iyyuu jechuudha. Ofirraa ka'ee tanan meeshaa dursaa ofii hojjisiifadhee tan isinii hojjisiisa. Keessattuu ijoolleen gaafii adda addaa sammuu keessan keessatti jiru waan ta'eef jechuudha. Maaliif meeshaa lamaa miti namni shurraabii miti meeshaa yeroo hunda hin jijjiiru. Yeroo tokkicha galcha. Soofallee yeroo tokko kan gale hagaammaa erga gisisaniitis maxxan fayyadamaadha. Soofan kiyya manni xiqqaadha. Teechoon biraan jiru. Buna yoo dhugamu isarra taa'aa. Namni dhufu isarra taa'aa. Ijoolleen isarra teessi. Ni jijjiirame moo hin jijjiiramne gaafa tokko viidiyoo guutumaan guututti isiniif waraaba jechuudha. Mana kiyya guutumaan guututti. Meeshaa mana kiyyatti hojjetametti isiniifis hojjetame. Wannuma miidiyeessi meeshaan kiyya hojjetetu meeshaa keessanis hojjete garaagarummaan qabnaniif isiniin jechuufan. Kanaafuyyuu gaafii isin keessatti hin uumine waanuma idimee qabuudha isiniin jechuufanii. Egaa kana fakkaata meeshaan obboleettii keenya isiniin jedha karaa jidduutti qumsaaxinii garaa jidduutti kan galee wanni galfatteetoo jirti mastaawutii kiyya keessan. Ijoolleen filannoo keessan isin akka feetanitti filachuu hin dandeessan. Mana kiyyaanii keessanidha kanan galfadhe. Isin immoo barbaadan akka obboleettii kanaatitti duuban galfachuu hin dandeessanii yeroo hundaayyuu of laaluudhaaf maal jechuudhaaf jechuudha. Egaa gizee hunda of hin laallu baay'isawee biyya keessatti dhugaan isiniin jedha yeroo hunda of hin laallu. Maaliif akka isaaniitii miti hojiin keenya xiqqoo qabaa barbaada hojiin biyya keenyaa.